Naamani jechuun maal jechuudha? Dooktar Eebbaa nu caalaan beeka. Giftii yaaluudhaaf namni sarara dandeettii qabu tokko iyyuu jiru. Ati amanuu baattus ajjeechaa urjii duuba jira jennee akka nu shakkinu beekta. Isa nan beeka. Kanaaf nama urjii ajjeese jennee shakkinu giftii yaalu jetta? Natti himi. Tokkoffaa dhimma seenaa waan adda baasni hin qabnu. Shamarreen sun urjii haa taatu, seenaa haa taatu, amma yuunaatti wanta adda ba'e tokko illee hin jiru. Seenaa yoo taate yoo urjiin dhuguma duuteetti. Isheen kun urjii yoo taate yoo. Giftiitu hojii keenya ilaaluu rakkoo keessa gashina jechuudha. Homaa rakkoo keessa hin galchinu. Hospitaala Dooktar Eebbaan hojjetu keessa geessitee homaa rakkoo irra hin ga'u jechuun maal jechuudha? Giftii nama balaa irra ga'eef yaala cimaatu ishee barbaachisa. Ishee yaaluudhaaf immoo dooktara cimaa ragaan baameef Eebbaa kan caalu jira. Kanaaf dooktara cimaan hojii isaatiif ragaan isaa baame Dooktar Eebbaadha jechuudha. Ilaan inspektar. Ani dhimma kana irratti itti gaafatamummaa sanaan fudhadha. Ani itti gaafatamummaa sanaan fudhadha jechuun maal jechuudha? Yoo waan tokko irra ga'e maal gochuuf? Mee maal gochuu danda'a? Urjii haa taatu, seenaa haa taatu, amma yuunaatti wanta adda ba'e tokko illee hin jiru. Seenaa yoo taate yoo urjiin dhuguma duuteetti. Isheen kun urjii yoo taate yoo. Giftiitu hojii keenya ilaaluu rakkoo keessa gashina jechuudha. Homaa rakkoo keessa hin galchinu. Hospitaala Dooktar Eebbaan hojjetu keessa geessitee homaa rakkoo irra hin ga'u jechuun maal jechuudha? Giftii nama balaa irra ga'eef yaala cimaatu ishee barbaachisa. Ishee yaaluudhaaf immoo dooktara cimaa ragaan baameef Eebbaa kan caalu jira. Kanaaf dooktara cimaan hojii isaatiif ragaan isaa baame Dooktar Eebbaadha jechuudha. Ilaan inspektar. Ani dhimma kana irratti itti gaafatamummaa sanaan fudhadha. Ani itti gaafatamummaa sanaan fudhadha jechuun maal jechuudha? Yoo waan tokko irra ga'e maal gochuuf? Mee maal gochuu danda'a? Yoo ajjeese yoo. Maal? Eeyyeen yoo ajjeese yoo yeroo sana eenyu dubbata? Waan kana arbeessaa waan jirtu sitti hin fakkaatu? Hinumaayyuu Dooktar Eebbaan dhibba nama ajjeesuu irratti waan hojjetu sitti fakkaate? Ela na dhageessa ani nama urjii ajjeese qorachuun dhufe. Namni dabalataa du'ee hojii dabalataa qabaachuun barbaadu. Kanaafuu atattamaan giftiin hospitaala sana akka baatu godhe. Simboo waan kana maalootas gabbaa'itti yaadi. Kanaafuu ati kanan gootu taanaan aannan godha. Hospitaaliif dooktarri meeqa biyya keessa guuteetu jiru Dooktar Eebbaa akka filannoo dhumaatti yaaduu kee dhaabi. Simboo. Sitti meera. Maali Eebba? Giftii. Giftii? Giftiin maal taate? Abshir, jabaadha. Ani garuu nama carra dhabeessa akkamiiti? Carra dhabeessa? Nama jaalalaaf hin uumamne jechuun kan akka kootiiti. Dhiisii malee akkamittiin akkas jedhu? Jireenya koo keessatti jaalalli yeroo lama na qabe. Ishee jalqabaatiin nan maraadhe. Kunoo isheen lammataa immoo akkas taateetti. Kanaafuu carra dhabeessi nan caalu keessaa dhufa. Jira? Giftiin maal taate? Homaan taane bara. Moo namni hospitaala galee hundumtuun du'a? Maaliif itti mortu? Eeyyee sirrii keeti. Inumaa ani carraan qabu. Miira ofittummaan sirraa argaa jira? Ofittummaa? Eeyyee. Yeroo kanatti waa'ee fayyummaa giftiidha malee kanatti yaaduu qabdu. Waa'ee jaalala keedha kanatti yaaduu qabdu. Kanas dhugaa jette. Of jaallataan ta'e miti. Miirri ati keessa jirtu naaf gala. Garuu moo wanti hundumtuu ni darba tole? Ammas garuu fedhii kee dursii ta'an hin jedhin malee haalonni na ajaa'ibaa jiru. Akkamitti? Beektaa? Jaalalli jalqabaa hin dagatamuu jedhu. Garuu soobadha. Addunyaa kana irratti wanti hin dagatamne hin jiru. Onnee ofiitiif yeroo yoo kennan irra deebi'ee ni jaalata. Yeroo jaalatu immoo jaalala kee duraa caalaa jaalatee si dagachiisa. Giftii amma kanatti jaallatti turte? Sirriitti malee. Jechuun amma jiitu jaallatte caalaa moo? Kuni mooraa jimaaliiti. Amma lakkamirra jirtire.
haala gaarii irra jirti jedhee sinsu koomaa keessa jirti. Koomaa keessa jechuun maal jechuudha? Of hin beektu, hin dubbattu. Teessoon ishee mataadhaan irratti kuftee sun consciousness akka dhabdu ishee taasiseera. Consciousness ishee akka dhabdu taasiseera jechuun maal jechuudha? Kana booddee wanta ta'e hundumaa yaadattu? Akkas miti. Namni wallaalee hundi waan darbe hunda dagate jechuu miti. Kanaafuu giiftii waan hunda yaadachuu dandeessi. Garuu immoo dubbachuu hin dandeessu. Carraan fayyuu ishee immoo akkami? Yaala gahaa yoo argatte fayyuu dandeessi. Garuu immoo yeroo fudhate wantichi. Dooktar Eebba. Giiftiin hospitaala biraatti akka yaalamtuun barbaada. Maaliif? Du'a urjiitiin wal qabatee namoonni isheetti dhiyoo jirtan hundumtuu shakkamtoota. Giiftiin immoo obboleettii urjiiti. Situ ajjeese yookaan ajjechaa ishee keessaa harka qabdi jechuuf yeroon isaa turuyyuu jechuun amma ragaan sirrii argamutti. Giiftiin hospitaala nan hojjedhu keessatti yaalamuu ishee fayyaa isheetiif sodaachisaadhaa? Akka nu hubattu abdiin qaba. Ogummaaf dandeettii kee shakkuu kootuu hin taane qajeelfama hojii kootii dursuuf jedheen. Sirriittan si hubatta. Rakkoon qabu. Hospitaalan keessatti hojjedhu keessaa amma baasuu dandeenya. Galatoomne. Baasii isaa garuu yaaddeettaa? Baasii maali? Baasii yaala isheetiif kaffala. Kan si dhibu jiituu booda onneen koo dubartii biraatiif hin banama jedhee gonkumaa yaadeen beekuun ture. Garuu sana booda giiftii wajjin walitti dhiyaanne. Barsiisaa Biqilaa fi barsiistuu Hawwiin akkan ishee jajjabeessuuf gara isheetti na ergan. Jechuun koo akkan ishee gargaaruuf. Garuu ishee jajjabeessuudhaaf dhaqeen isheen na jajjabeessite. Jiituu dagadhee jaalala isheetiin akkan qabamu na goote. Ishee jajjabeessuuf dhaqeetan jaalalaan na jajjabeessite. Kun hunduma keenya iyyuu ajaa'ibeera. Atis ishee jijjiirteetta, isheenis immoo sirriitti si jijjiirteetti. Waan si ajaa'ibu ani yeroon isheetti dhiyaachuudhaaf yaalu jiituun natti dhiyaachuudhaaf yaalaa turte. Dhugaa jettamoo inaaffaa keessa galte jechuudha? Inaaffaa keessa maal galti? Maalidha ree? Waan namni gate tokko yoo kaastu namni hin jaalatu. Giiftii wajjin xiqqii keessa galteetti. Amalli namaa akkasi. Yeroo nuti harka isaarra jirru bakka nuuf dhabee yeroo nuti nama biraa jaalannu gadaantummaan itti dhaga'ama. Ajaa'ibadha. Warqeen harkarraa qaban sibiila dhasa jedhamu jechuudha. Akkas jechuudha. Mallee namni ijaaf argaadhaan si jibbu. Sagalee kee dhaga'uu namni hin barbaanne har'a maaltu argamnaan si haasofsiisu malee jedhee si rakkisa. Leeriyaa koo shamarran akkasi. Yeroo si dhaban gatiin nama sanaa kan isaaniif galu. Si haasofsiisuun barbaada gaafa siin jettu maal jetteen irree? Anis dabaree kun fuula dhawwadhe kan. Haaloo ba'u jechuudha. Akkas fakkaata miti. Garuu an akkas yaadee miti. Maal yaaddee ture? Yaadni giiftii na booji'ee ture. Abdii haaraa hamma uffadheetti akkanatti dhaga'amu na taasistee turte. Yeroo dheeraa booda gammachuu haaraa naaf kennitee turte. Phaawulos Nyonyoo beektaa? Lakkin beeku. Boo'ichoo. Maal? Bo'uu moo? Eeyyeen. Mana gaddaatti dubartii tokko yeroo boossu argee baay'ee itti toltee achi itti dhiyaatee walii galan. Kan si dhibu booda irratti haadha manaasaa taate. Ajaa'ibadha. Kanaafuu ati Phaawulos Nyonyoo bara keenyaati jechuudha? Akkas jedhee fudhadhu. Kana booda inumaayyuu Phaawulos Nyonyoo jedheen si waama. Fayyaa ishee sadarkaa maalirra akka jiru waan si galan natti hin fakkaatu. Kanaaf na hubachiisi. Hela. Namni sadarkaa yaala akkasiirra jiru hospitaala dhuunfaatti yaalamee irra filatamaadha. Gama qulqullinaaf hordoffiitiin jechuu kooti. Kunimmoo hundaafuu ifadha. Garuu immoo namoonni akka giiftii rakkoo faayinaansii qabaniif ulfaataadha. Taayifoodii yookiin dhukkuba qorraa dhukkubsatte miti. Maarree hospitaala jiran keessaa hospitaalli dhuunfaan kan keessan qofatu jira? Keenya qofa miti. Garuu immoo hospitaala barbaadde yoo dhaqxe qarshii 17,000 akka 20,000 gaafatu. Kanaafuu 20,000 guddaa ta'eetiire? Lakki. Garuu immoo kun kaffaltii jalqabaati.
yoo akkam baay'ate guyyaa 9 qofaa fayyada. Namni ICU keessa galee yaalamu immoo akkuma turtii isaatti kaffaltiin isaa dabalaa deema. Giiftiin immoo torbanoonni darbe ji'ootaaf iyyuu turuu dandeessi. Hela qorannoo CT scan qofaaf 15,000 kaffaluu dandeessi. Kana malee immoo qorannoowwan garaagaraa dabalatee qorichaaf sireedhaaf meeqa akka kaffaltu yaaddeetta? Hammam ta'a? 200,000 haga 300,000. Maal? 300? Fayyaa ishee duraatti deebi'uudhaaf amma akka turtu waan hin beekneef malee kana oliyyuu fudhachuu danda'a. Kanaaf hospitaala keessa nama midhistuuf. Parsantii 100. Akka? Eeyyee. Aan hospitaalicha keessaa sheeriin qaba. Kanaafuu bilisaan akka yaalamtu taasisuu nan danda'a. Amma yoonaattis maallaqni hin kaffalchiisin jiru. Afaan kamiin siif gala? Afaan barbaade jaalalli dandeettee afaan kamiin dhaga'uu qaba. Akkas taanaan maaliif kan kee dhaga'uu dadhabeera? Kunuuna dhaga'uu irra dabartee na dhaggeeffachaa jirta miti. Ilaa gumi nuti namoota gurguddoodha. Kanaafuu akka umurii keenyaatti yaaduu qabna. Jaalala umuriif gulantaan barnootaan daangessu isa jedhu dhageessin beekteera. Ani siif miira jaalalaa hin qabu. Yeroo 100 irra deddeebi'ee sitti immoo yeroo nuti waliin turre hundi isaa dogoggora ture. Hiree irra deddeebitee yeroo 10 dogoggora naan hin jedhin. Dogoggora yoo ta'es balleessaan koo maali? Natti mika. Yookiin otoo hin barbaadin harka kee qabee dogoggora kana keessa si galcheera. Natti mi. Maaliif callista natti mi? Si dirqamsiisee waan ati gootee jira? Dakki. Maarree ergan si dirqamsiisne ta'e maaliif yeroo 10 ofii kee qulqulluu gootee naan kamaana goota? Gumi. Ana akkasin jennee anu ofii koo qulqulluudhaati moo yakkamaadha sin hin jenne. Dogoggora yeroo sin jedhu si qofaan osoo hin taane anis keessan jira naamu. Waan kana mati yaadduun walitti irratti of adabeera. Itti gaabbeera. Gaddeera. Naamani. Namni waan balleessetti hin gaabbamti. Anis ofii kootti deebi'ee itti gaabbeera. Kana boodas gammee gaddisiisuun barbaada. Ani weeri. Ani sin gaddisiisu? Onnee koo homaa tokko iyyuu hin beekne. Itti siqxee eega jaalala barsiistee booddee ofii keetii murteeffattee yeroo deemtu maaltu itti dhaga'ama jettee yaaddeetta? Bakka riphee ta'u maaliif na kaasteera? Akka namni barsiisne osoo beektu maaliif wanta kana keessa na galchite? Natti mika bareedduu ko. Kan koo akka hin taane osoo beektuu natti dhiyaatte. Akka gammeetti deebitu isa xumuraa kee akka godhattu osoo beektu maaliif natti taphatte naa? Yeroo hundumaa suma yaada. Kanaaf immoo sitti gaafatama. Ani maalin balleesse? Maalan balleesse naan hin jedhu. Atis jaalallee gammee akkan ta'e osoo beektu natti dhiyaatte bara. Guyyaan isaa ga'ee amman gara isaatti deebi'utti yeroo si wajjin dabarsuuf malee. Ati homaa waan tokko iyyuu nan fayyadu jettee maaliif natti himi? Gumi. Maaloo kana caalaa nan dhibbisi. Akka ati na jalaa dhiphattu hin barbaadu. Garuu yeroo dhumaa kan gaaffii tokko si gaafadha. Maali? Maaliif natti himi? Maal jedhee? Kanan si barbaade miira koo yeroo muraasaaf. Garuu jaalallee koo dhugaan kanaan eegalee koo olii yaadee gammeedha jettee maaliif natti himi? Guyyaan isaa ga'ee amman gara isaatti deebi'utti yeroo si wajjin dabarsuuf malee. Ati homaa waan tokko iyyuu nan fayyadu jettee maaliif natti himi? Gumi. Maaloo dira waqa kan caalaa umaanaan hin jedhu. Maarree kana naaf deebisiiti kan biraa homaa tokko iyyuu sin hin jedhu. Maal siif deebisu? Maal akkan sin jedhu barbaadde? Miirri kee yeroo sana waan jijjiirame qofaaf maaliif natti taphatteera? Guyyoota akka yaareeffachuu akka barbaadde natti himi. Jaalallee kee dorgomaa hin qabne kaawwattee anaan akka carraa lammaffaatti natti fayyadamuu kee maaliif natti himi? Gumi. Nan gadda kana caalaa umaa sin jechuu danda'u.
beektu? Eenyudha? Urjii jechuun ishee kana. Urjii jechuun ishee duuteedha? Eeyyeen. Akkamittiin? Akkamitti jechuun maal jechuudha? Akkamittiin nama kana wal fakkaachuu dandeenya? Wal fakkaattu moo sillachuu tokko? Urjii yookaan seenaa abbaa barbaadde ta'e ani garuu obsa koftachaa hin jiru. Bakka waalcha urjii qonnee ilaalleera. Garuu reeffi urjii achi hin jiru. Utuu kana qorachaa irratti gidduutti dhufte. Kun hundumtu akka tasaatti wanti ta'eedha. Dubbadhu ati eenyudha? Seenaa? Akkamittiin ta'uu danda'e? Ajaa'ibadha. Warqeen harkarraa qaban sibiiladha isa jedhamu jechuudha. Akkas jechuudha. Mallee namni ijaaf argaadhaan si jibbu. Sagalee kee dhaga'uu namni hin barbaanne. Har'a maaltu argamnaan si haasofsiisu malee jedhee si rakkisa. Leera yaako shamarran akkasi. Yeroo si dhaban gatiin nama sanaa kan isaaniif galu. Kanaafuu anis tapha wal fakkaataa taphachuun qaba. Jaalala koo oolchuudhaaf hiree yeroo muraasaaf na dhabuu qabdi. Bakka reebeetaa maaliif harkaas taasisa? Akka nama ta'uusis na sooftu. Maaliif wanta kana keessa na galchite? Natti mika bareedduu kun. Dogoggoree utees balleessaan kun maaliif? Natti mika. Yookiin otoo hin barbaadiin harka kee qabee bakka reebeetaa maaliif harkaas taasisa? Akka nama ta'uusis na sooftu. Maaliif wanta kana keessa na galchite? Natti mika bareedduu kun. Dogoggoree utees balleessaan kun maaliif? Natti mika. Yookiin otoo hin barbaadiin harka kee qabee dogoggora kana keessa si galcheera? Natti miti. Maaliif callisa natti miti? Si dirqamsiisee waan ati gootee jira? Kanan si barbaade miira koo yeroo muraasaati. Garuu jaalallee koo dhugaan kanan eegalee koolii yaadee gammee dheettee maal? Kanan si barbaade miira koo yeroo muraasaati. Garuu jaalallee koo dhugaan kanan eegalee koolii yaadee gammee dheettee maal? Guyyaan isaa jee amma gara isaatti deebi'utti yeroo isa wajjin dabarsuuf malee
ati homaa waan tokko iyyuu nan fayyadu jettee maaliif natti himte? Miirri kee yeroo sana waan jijjiiramne qabuuf maaliif natti taphatteera? Guyyoota akka yaareffachuu akka barbaadde natti himte. Jaalallee kee dorgomaa hin qabne kaawwattee anaan akka carraa lammaffaatti natti fayyadamu kee maaliif natti himte?